hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi sanbadaadha babaaroo fafayyuma nagaaf jalaltii sana dhaqqabdu bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti kun sagantaa keenya BBC Afaan Oromooti ka torbaanitti isa karaa Facebook liveetiin san dhaqqabu guyyaa cufaa yookiin torbaan cufaa keessummaa adda addaa qabannee isiniif dhiyeessina torbaan kana artist Oromoo Shukrii Jamaal isiniif dhiyeessina Shukriin akkuma beekamu sirba haaraa torbaan kan baasee sirba ammuma jedhu kan irratti sirbi ammuma jedhu kunin sirba guyyaa qarabaa yookiin guyyaa qaramaxanfame nami yookiin views kum dhibba olii argate yookiin daawii kum dhibba olii argate ammaatti arraa guyyaa afraffaa namoonni kum dhibbi sadiif torbaatamii olii daawwatanii jiranii sirbi kuniin ammoo deebii wal maha argatee jira namni gari gurbaa maaf gangalatee nu gangalchiisee jedhanii ka gari ammoo yeroon isaa ammaa miti maaf sirbi kun barbaachisee jedhanii gaafachuu jiranii kanaafi Shukriin deebisaniif deebisa amma qaan kee asli galgalooti sanillee gaafii qabdan akkuma Facebook teenirraatti nu erguu jirtan gaafii keessan dhiyeeffachuu dandeettanii ammoo ammaan tana keessumaa dhiyeeffadha Shukrii nu dhiyaat bagnagaan dhufti Shukriin artist beekamaa yeroo dheeraaf Oromiyaa Arsii naannoo Baaleetti dhaladhee gaa Oromiyaa keessa asiif achi deemaa guddadhe jechuudha. Shukriin maatii horatee qaba moo? Nin qabaa. Daa'ima Nimoona maatii fi Irkoo jedhamtu qabaa. Akkasii jechuudha. Sirbii kan kee yeroo dheeraaf sirbaa turte waggoota hedduu sirba kan kee daawwachaa turre garuu hedduu ulfaataadha artiidhaa fi sanumaaf babbade malee gara biraatiin ima jira uummata kiyya wajjin hiriira biyya kana irratti fi waan garaagaraa irratti hamma poolisni biyya kanaa nu baratutti geennee turre miidiyaa irra turre ima jira jechumaaf. Atiin akka baqataa taatee wallee hedduullee barreesse. Waa hedduudha biyya kanatti ka ta'e because biyyi UK kuni baay'inaan duraan sirna nafxanyaa kun ideoloojii isaanii kana jijjiiree siigalee uummata sabaaf sablammoota biraa kan akka ilaalcha biraa isaan qabaataniif godhaa ture sirna nafxanyaa dur ture jechuudha. Fi mootummoonni dabranis keessattuu bakki isaan Oromoodhaaf qaban hedduu dhugaa dubbannee wannoo ture. San sirraa'ee jira jechuudha. Hiriira kanaan hiriira uummanni Oromoo biyya kanatti bahuun haala akkuma hiriira ba'an akkuma argite embaasii waan cuccufamuu wanta garaagaraatiin uummanni Oromoo biyya kana godhuun amma dhageettii gaarii qaba uummanni Oromoo biyya kanatti jechuudha. Akka gaariitti. Kan akka gargaaree biin isaa akka malee bareedu sirbaa qulqullina ajaa'iba qabu. Si yaadannaa rafin buluu ayyaada kee. Hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee. Akkas jedha jechuu gama beekun. Dhaggeeffattoota nuleen garanaa isanii taphannaa daawwadha. Yaadannaa rafin buluu ayyaada kee hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee si yaadannaa rafin buluu ayyaada kee. Hirriba keessa nagan galcha waa'een kan kee si arguu qalbiin too boqattee yaa jaalallee. Deemsi kee fagoo taa'ee dhabduu simantuu Tabbatti jilbisii bu'ee jiraattus lafa baata barbaadu fidee taachi sitti taatus jireenyi dhugaatti harka kuuftu sirraanu sammeenyi.
sirbi ammuma jedhu kun gaaf gadhiisuu fi beeksisisaa karaa Facebook irratti bahee namoonni sirba qabsoo eegaa turanii jedhan Jamaal. Ammoo eeginni gaddeebi'ee yookiin Shukrii eeginni gaddeebi'ee sirba jaalalaati akkuma arguu jirru. Namni hedduun deebii garaagara qabu. Warra sirba ajaa'ibaa jedhanii jaalala yookiin faarusii dabarsuu jiranii jira. Warra ammoo yeroo akkanaatti ka uummanni Oromoo rakkoo akka ajaa'ibaa keessa jiru rakkoo ciccimaa fakkeenyaa fi Garbaalee Boorana Gujii kana faatti namoonni beelaanii onge cimtuutu jira. Gam kaaniin gam Wallaggaa faaf kaaba biyyattiitti waraanatti deemaa jira. Sirbi kun maaliif barbaachisee jedhanii namoonni deebisaa jiranii kan kee qofa don taane yeroo garaagaraatti aartii adda addaa irratti deebii akkanaatti argama yoo isiin waan qabsoofa hin ta'ini deebiin kan kee maali ati yookiin namni deebii akkamii sii kennaa jira? Duraan dursee uummata kiyyaan galatoomaa jedhaanii uummata keenyaa jiraadhaa isin jaaladhaa hin beeytanii wal beeynaa waan keessa jiru dhugaadha. Uummanni kiyya Oromoon jibban beeku waa jibbeellee hin beeku waan na jaalatuuf na qeeqee waan na jaalatuuf waan narraa barbaadu san argatu waan barbaaduuf kunis ka isaati. Jaalallis ka isaati Oromoo namni jaalalan barsiisu Oromoon jibban beeku. Kanaafi gaafii uummanni keenya gaafate sirrii hojjechaa fi jirallee hojjadhelleedha isin duralleedha waa hunda sirba qofaanii miti gochaanis uummata kee wajjin hirmaataatuman jira ittuman jirallee garuu sirba jaalalaa kan akka baasu kana godhee sirboota hojjetaa jiru hedduutu jira albama guutuu hojjechaa jira. Haala uummanni kiyya irra jiruun argaa dhugaadha. Uummanni kiyya beelarra jira biyyaa baqataa jira du'aa jira garuu ummata kana mataan namaa kuni akkuma abbaan itti kenne yeroo hedduudha mataa kee kana akka orruuti orruu jechuun maasaa jechuu bakka waatti midhaan facaafattu yeroo hunda mataa keetitti waan wannoo qofa himaa deemtee waanumatti facaafte san sii biqilcha ummata kennaa warri dhaabaa siyaasaas ta'ee warri kamuu wannummaan galgalaa ganama nutti himuu gara mootummaatiinis ta'ee hammeenya kanaa himaa gara kanaatiinis hammeenya kaanii himaa ummanni kenna waan gaarii dhagayaa hin jiru gurraanuu jechuudha even ummanni kenna waarii gaariin dhageen almost waggoota lakkoofsifnee jirra jechuudha. Uummanni keenya onneen isaa hamma garte beek. Rabbi dhiifama sii godhuu danda'a, ilmi namaa dhiifama sii godhuu danda'a. Mataan kee kun yoo si harkaa bahe garuu si dhiifama gochuu hin danda'u. Uummanni keenya kan rasaasaan dhumuu fi kan beelaan dhumu caalaa kan dhukkubsatee siree du'aa jirutu jira. Because hoggantoota siyaasaatirraa ka'e. Uummata kana stress kennaniif sa'aatii 24 jechuudha. Mataan kun yoo genereeshinii kana harkaa bahe mataan uummata kanaa jeeqamee barbaachisa. Kun murtii kooti. Ni barbaachisa qabsoo sin hojjanna qabsoo sitti deemna hin hojjanna artii sin hojjanna jaalalas ummata kee onneen ummata keenna akka hin gogne akka gartee jaalalas ummanni keenya beek yoo manni kee keessa tollee allis tola yoo manni kee yoo bakka jaalalli jiru tokkummaan jira bakka jaalalli jiru wanti hundi jira bakka jaalalli hin jirre wanni tokko hin jiru saayikoon akkanaa kun baduu qaba sii galee ani ummatan koman wanta kan dubbachuu barbaadas deega waan kana kaaftee kan bosona jirus qawwaatti jireenya gaarii dhiisee galee dararamaa jirus kan ammas hin bahin manidhaa jirus Oromoodha jecha kan biyya bulchaa jirus ifiin jedha ummata kanaa godhaa jira jechaa jira jechuudha. Ummannummaan godhamaa fi jiru kuni kamiidhaadha nam. Ummanni kun beelahaa jira, rakkataa jira, du'aa jira, biyyaa boqotaa jira. Hamma faranjiin nutti afaan baafattee foon qurxummii nyaachuu dhiisuuf deemna. Because foon namaa nyaachuu jechuudha jedhan gaa'in. Because bishaan baharaa kana keessatti ilma namaa dhumu kana qurxummii nyaatu irraa jechuudha. Hammana takka nu baasan waan biyyaa nu baqannee bishaan baharatti ilmaan dhumurraa ka'e jechuudha. Namni Oromoof hojjetu tokko, ummannis dhaabni Oromoof hojjetu tokko amma eenyu komanna an jechuun of course mootummaan biyya bulchaa jiru sirriidhaa hojjetaa jira miti. Mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii uummataa dhagayaan jiru. Gurra uummatatti hin dhaga'u iyyuu hin qabu. Because morka keessa seenee deemaa jira. Dhaabonni keenyas tokko tokko morka keessa seenanii deemaa jiranii. Because morka keessaa ba'uu qabda hojjettu uummataaf. Amma dur wayyaaneedhatti qabsoofni goone amma kanas naftanyaa Oromooti hojjannaa jirra jedhee deemu kan waliigaluu dadhabee ilmaan Oromoo irratti beelee irratti rakkatee biyyaa baqatee dararamaa jiru jechuudha. Kaka'umsi sirban keetii kunoo maali? Injira rakkoon hin jirti akkuma ibsitee. Ganama gammachuun dhageenye waan takka hin dhageenye jaalala onnee isaanii keessa miicanii balleessuu jiran kana hammeenyuma qofa itti himaa jiran kana sirba qabsoos hojjetaa jiran gadhiisuutti hin jira. Gadhiifamas hin hojjedhas hojjedhes. Garuu uummanni kiyya hamma tokko sammuu isaa kana mee waan wayii mee jaalalumayyuu haa yaadachiisu. Of course riskii akka qabuun beekan. Yoo ani riskii fudhadhee hin godhin uummata kana hundinuu waanuma timu waan gartee wannoo malee uummata kana waan xiqqoo malee uummata kana
dhaabbatee akka yaadu godhu irratti wannoo godhaan jiran. Kanaaf sirba kana gadhiisee jechuudhaan uummata kanaaf. Staayilii atiin sirba kan itti hojjatte guddoo beekamaa namoonni inni maaf of dhoksee jedhan maaltu deemuu jira jedhanii si gaafatan. Darajaa jarbaa jechaa jiranii dhugaadha. Biyya kanatti baratamaadha. Biyya kanatti baratamaadha. Inumaa namna dhiisanii animeeshiniidhaan hojjetaa jiran jechuudha. Kilippii akka ashaangulliitiitti yookaan kaartooniitti godhanii hojjetaa jiran. Because atirra jiraattee qofaan ibsamoonni suni diraamaatikii isaa hojjetanii ijoolleen isa gaariitti hojjette jedhee yaadaa. Promootaroonnis akka gaariitti hojjetanii Vision Entertainment galatoomuu hojii kana akka gaariitti yaada keessanaa fudhatanii akka gaariitti hojjetanii uummata kanaa dhiyeessanii ijoollee muuziqaa naa hojjettes hunda isaanii jechuudha. Galateeffachuu barbaada kanatti. Dhaggeeffattootaan akkuma dhaggeeffachuu jirtan ka haasofsiisuu jirru weellisaa Oromoo jaalatamaa beekamaa Shukrii Jamaal kan irra haasa'uu jirru waa'ee sirbisaa haaraa ka ammumaa jedhu keessan deebii teessan hedduu nuuf kennuu jirtanii akkasuma mallee deebii nu kenna. Gara Shukriitti yoo deebine Shukrii akkuma teettee staayiliin natti hojjetu kun biraatti beekama garuu gara Itoophiyaa kan. Dhugaa rabbi ani wallistoonni Oromoo hedduu dinqisiifachuu barbaada. Artistoonni Oromoo hedduu goota hamma lubbuu fi kennutti hojjetan yeroo hojjetanii artii afaan Oromoo qofa kan gargaarsa hin qabne duuba. Dhugaa yoo siimi. Artiin biyyoota alaa dhiisi biyya kennameeti. Biyyoota alaa even hamma mootummaadhaan gargaarsa baajanni baheefiit artiin gartee akka guddatu godhama. Because generationiin tokko biyya kana yoo sii kaase fakkeenya waan kanarratti dubbachuu barbaada. Dargaggeessi kuni sa'aatii daqiiqaa 90 kubbaan tokko Arsenaal fi Manchester yoo taphatee daqiiqaa 90 mataan isaa achirra biiziidha. Tapha biraatu itti aana hoolii muuvii gadhiisaa asiin sirbi haaraa abbaa dargaggeessi kuni sammuun isaa wannoodha jechuudha. Aktiiviidha. Sammuun isaa wannoodha biiziin ta'u siyaasa qofarratti kontirool ta'ee wannoon jedhu hojii babal'isanii wannoo godhan. Biyya keenya irratti isoo kun hundi gargaarsi nuun godhamin arsoonni keenya fi isaaniitti waan danda'anii wal gargaaraa hamma danda'aniif gartee hojjetanii uummata kana waan gaggaarii dhiyeessaa jiranii hedduu galatoomaa hedduu jabaadhaa jedhaanii kun jajjabinuma uummata Oromoo hamilee isaan nu godhanii fi jajjabina artistoota Oromoo agarsiisa jechuudha. Yoo gara qeeq sirbichaa sirbaaf mijatu jira jettee yaadda? Irra deebii gaaffii kana ifama hojii. Okay. Biitii ammaan tan waan isin jettuutti rakkoo amma biitii kee jirtu. Jaalalaa garuu yeroo kamuu hojjetama. Jaalalli yeroo hunda jira, jaalalli mo'ataadha, jaalalli yeroo hunda jira. Siimee reefusi jaalalli yoo hin jiraanne wanni kamuu hin jiru. Uummata jibba wannoo qofan barsiiftu sii galee. Uummata waa'ee jaalalaas uummata tokko yoo waan inni qabu hunda kennuufidha. Jaalalas kennuufidha. Waa'ee qabsoo waa'ee siyaasaa si gaafatellee uummatni si gaafate qofaa miti argitullee gochuudha. Kanaaf waan uummata keessa jiru hojjeta artistiin. Kanaaf jaalallis waan uumaa uummata keessa jiru waan ta'eef jaalalas ni hojjenna, siyaasas ni hojjenna, waa hunda ni hojjenna. Ani waan uummanni keenya gaafate kamuu hojjechuudha lubbuutii ayyuu ni kenna. Ani waan uummanni keerraaf qusadhu hin qabu hunda ni hojjedhaaf. Reefu ni haa eegatanii? Hundinuu hin jira uummata kiyya waan kamuu waan isaan na gaafatan hojjechuudhaaf yeroo kamuu ani sirba qofaanii miti waanuma kamiinuu jechuudha. Kanaaf waa takka gaafii hin qaban uummata kiyyaaf ani namni uummata hin dhageenye wanti rakkina kana hundaanuu nu gahaa jiru biyya teenya iyyuu kana hunda rakkina kana hundaan gahuutti jiru uummata dhagahuu dhabuudha. So uummata dhagayanii gaafii uummanni gaafatu deebiin kennamee fi rakkinni kun hunduun dhufu. Kanaaf waan uummanni keenya gaafate kamuu nu hojjedha jedha. Sirbi akka abbaan itti hiikkate. Sirbi an akka itti yaadee hojjedhe qaba. An amma sirbi kun akkana jedhee hiikeef aangilii tokko irratti hidha jechuudha. Kanaaf akka isaan itti hiikkataniitii fi akka ani yaadettis dhugaadha. Gosa hedduu qaba gara 2-3 yaadee hojjedhee gara isaaniitti hiikkatanii atti mirqaananii jedha. Ani walaloo fillee nin barreessaa walaloo baay'inaan walaloo narra warra barreessutti sirboota kiyya kennu guddadha. Because ani jeedaloo irratti irra naa easyidha. Jeedaloo irra naa salphata. Jeedaloo hojjetuun naaf salphata. Hamma tokko jechuun hamma tokko xiqqoo. Walaloo garuu amma sirba ammaa irratti ijoolleen naa hojjetan Nimoonaa Kabbadaatii fi Farhaan Abdusalaam teessuma koo jechuudhaa fi anis nama sadi ta'aniit hojjannee sirboota itti aananitti garuu walaloon hedduunis kiyyaa akkasuma nama garaagaraa isa fudhadhee jira. Artii adaduma itti keessa turtuun sii galee waa fooyyessaa deemta.
irra sii galaa deemanii artiin hin dhumuu. Kanumaaf kunis aduma aan hojjechaa deemuun fooyya'aa jechuun gara kiliippiitiinis even kaameraanis fooyya'aa deemaa teekinooloojiin adda fooyya'aa deemuun ijaarattoonni argitu fooyya'aa deemaa. Vokaaliin sagalee isaa dhumaatiin waa jechaa qo'achaa deemtuun waa jettuu waa jijjiiramaa. Kanumaaf kun irra xiqqoo jijjiiramaa dhufe malee sirboonni kiyya hundinuu akka yeroo isaaniitti bareeda ture. Yeroo sirba Minilik gadhiisullee sirrii ture. Sirba Abbaa Lafaa yeroo jalqaba gadhiisullee sirrii ture. Sirboonni kiyya kunis yeroo isaaniitti sirriidha. Kunis yeroo isaa akka an yaadetti laal Angiliyaan yaadeen nama reefu dubbannee ummata kiyyaaf waan nan hojjedheef tokko ummata kiyya sa'a 24 stressii keessa jiru kan hamma tokko itti afur baafachuu danda'a jaalallettiin ibsachuu danda'aadha. Sirba afaan Oromoo dhiisee nan argaa sirboota afaan biraatiin jaalala ibsataa jiran ni hordofan ilaala ummata kiyya. Even koomantiin baay'inaan keessaa nu dhufu aboo jaalallee xiyyaaf feeruu barbaadee sirba Minilikaaf feeree jaalallee xiyyaaf feeruu barbaadee sirba Qabsoof feeree jaalallee waan jedhu na dhufu. Kanaaf uummanni kun deemee si jalaa baabeeki. Akka walisaan afaan Oromoo sirma qabsoo qofa qaxii falaxii yookaan diin ifraa dhaqee qofa waan sirbuu danda'u itti fakkaataa jira uummata keenyatti. Nu isinii jecha waan uummanni keenya keessa jiru waan ifiitaa jiru nu ragaa jiru hojjetu jirra malee waan kam hojjetuu dandeenya isiniin jechuu barbaadeeti. Uummanni keenya waa hundaan nu bira dhaabadhaan nu jajjabeessa uummata keenya hojii yeroo kamuu hin jirran jedha. Shukriyatiin gara aartii Oromoo guddisuu afaan Oromoo guddisuu irratti sirboota hedduu hojjettee ka qabsoo ka birra jira. Yeroo amma baay'inaan sirba waa'ee beelamaa sirbinaan jedha sirba san na affeerii siin jedha yoo dandeettani uummata keenya beelaa jiru haa gargaarru haa bira dhaabannu iyyaa jirra asitti biyya kanattis waan dandeenyu godhaa jirra koominiitiittis waan godhaa jirru argaatuma jiranii miidiyaa irratti sabni argaa jira uummannis biyya jiru hin beekaa ammas itti fufaa jirra sirba qofaanii miti gochaanis hin goonaa sirba qabsoo baafnee ittiin daansii godhuu qofa osoo hin taane sirba qabsoo yeroo dhageenyu waan san hojiitti jijjiiruutu waan guddaadha. Qabsoon keenya miidiyaa qofarra godhuu hin qabnu gochaanis godhuu qabna. Uummata keenyaaf nuyyuu gahaadha silaa wanni alagaatti achi qabnu hin jiru. Uummanni amma beelaa jiru kuni galgala ganama mootummaan akkuma argitu biyyi keenya guddataa jirti Itoophiyaa akkana taa'aa jirti no akkasitti miti dura namni tokko beela baafee keettee jijjiiramte jechuu hin dandeettu. Biyyoonni kana caala wannoo taa turan nageenya dhabuurraa ka'ee diigamanii badaniis arginee jirra. Kanaaf fedhii wannoo dhuunfaa keessaa bahanii wal mari'atanii warra hidhaa jirus baasanii marii sobaa miti amma warra hidhaa baasanis dhiifama gara biraas jalaa deemaa jira warra hidhaa baasanis mana hidhaa xiqqaa keessaa baastee mana hidhaa guddaa keessa keettee achitti tukkaa wannoo jechuu osoo hin taane warra hidhaa jirus baasanii kanas baasanii marii biyyoolessaan goonedhaan karaa sirriitiin ummataaf yaaduu warra gartee bosona jiru gartee beelee dheebotee ummata kanaa godhaa jirullee dhageeffatu diina gochuu dhabuu obboleessa kee akkuma Oromoo hojjedheetu sunis obboleessa kee diigamaa jirti biyyi sun dhaabatanii haa mari'atanii qalbii fiitti haa deebi'anii eega biyyi baddee booda eega wanni badee booda hin tahu hayyuu laal beekaadha ofiin jette beekumsa ati qabattee teettu bu'aan qabu gocha malee wanni biyya fayyadu gochaan gochuu tokkummaa arrabsaa obboleessa kee xiqqeessaa tokkummaan ati faarsu tokkollee hin jiru tokkummaa dura itti amanuudha jedhaan galatoom shukrii galatooma isanilleen hordoftoota BBC Afaan Oromoo akkuma beektanii kun sagantaa isaniif dhiyeessinu an asli galgalooti keessumaan keenya arraa Shukrii Jamaal weellisaa Oromoo ka sirboota hedduun beekamu ammoo torbaan kana sirba ammumaa jedhu gadhiisuun miidiyaa hawaasaa sochoosu jira kanaafuu warri hin dhageeffatiniif